yoon barbarree laga dhaabee sangaan badee keessan dheeduu yoon jarjaree bira baasee harkaan qabdee keessan keessuedha. Aadaa keenya keessaa kan ta'e waa'ee qoosaa Oromooti. Qoosaa yeroo inni waan laayyoo fakkaata ta'a. Garuu qoosaan qoosaa miti. Warri qoosaan qoosaadha jettan dogoggortaniitu. Kanattis dabalee tarii ati yeroo ammaa yeroo nuyi gidiraa keessa jirru yeroo ijoolleen keenya dhuman yeroo namni mana hidhaatti guuramu yeroo qabsoo hadhaa akkasii keessa jiru akkam waa'ee qoosaa kaastaa jechuu dandeessu. Isa dhugaa dubbachuuf taanaan kan qoosamu si'ana. Eenyumtuyyuu akka inni gadadoon du'uun barbaadan. Barsiisaa seenaa tokkotu Addis Ababa Yuunivarsiitiitti maaliif warri Jarmanii waraansa addunyaa lammaffaa mo'amanii jedhanii gaafannaan utuu barattoonni deebiin deebisin ijaa qoosaa wallaalanii maaliif kolfa uumuu hin danda'anii waan hundumaa siiriyeeslii fudhatu jechaadha. Kanaaf of jajjabeessuu isa danda'udha. Namni kan inni beekamu yeroo gidiraa qoosudha. Yeroo gidiraa kolfuudha. Kanaaf waa'ee qoosaan dubbadha. Maaliif tokkoffaa dubbii qaamni ogbarruu afoolaa kan saba Oromoos ta'e kanaaf saba abbaa fideeyyuu kan inni haammatee qabatu keessaa tokko qoosaadha. Geerarsa, do'iidha, walaloodha, yeedaloodha. Kun hundumtuu qabiyyee ogbarruu keessaati. Haa ta'u maleessa beektonni keenyas ta'e beektonni warri kaanii qoosaa kanaaf badaa iddoo hin laanne. Warri mammaaksi Jaappaanii tokko kan inni jedhu yeroon kolfaan dabarsan yeroo waaqaan waliin dabarsanidha. Akkasumas immoo warri jiru akkuma qaamaaf saamunaan jiru sammuuf immoo qoosaan jira. Egaani meeshaa ittiin fayyaa bullu keessaa, meeshaa ittiin wal kunuunsinu keessaa, meeshaa ittiin wal ijaarru keessaa tokko, meeshaan ittiin wal hoggannu keessaa tokko qoosaadha. There ain't much fun in medicine, but there is a heck of a lot of medicine in fun. Era namichi gaazexeessaanii Ameerikaanii tokko. Akkuma kana warri leenjii nagaa yookaan fayyaa qaban immoo qoosaan iddoo sadiitti akka inni nama gargaaru himu akka qorichaatti qaamaa fi aggattuu qubqubbee ol kaaseeru, hantuutoo bashannansiiseeru, sodaa fi bibirrachuu salphisaa jedhu, dhukkuba onnee ittisaa jedhu, mirqoo dadhabe yookaan istireesii hir'isaa jedhu, sammuuf gammachuu kennaa bashannansiisa jireenyatti eda jedhu, dhukkubbii obsiisa jedhu, dhiphuu fi dadhabbii obbaafachiisa jedhu, faara yookaan muudii namaa fooyyessa jedhu, dandamina ol kaasaa jedhu, hawaasaaf immoo hariiroo cimsaa jedhu, kaan nutti hawwataa jedhu, hojjaa garsuu yookaan tiimworkii guddisaa jedhu, tokkummaa garsuu ol kaasaa jedhu, lola furee nagaa uumaa jedhu. Kan hundumtuu gatii ittiin baasnu utuu gatii ittiin baasin utuu faarmaasii dhanneen bitatee waan argachuu dandeenyudha jechaadha. Seenaa keessatti kolfii qoosaan maal fakkaata inni biyyoonni adda addaa akkuma waaqa tokkicha jechin jedhamu guutuun uumaminiin dura kolfaaf qoosaa mataa isaa danda'e qabu turan. Akkuma waan adda addaatiif bokkaafuu haa ta'uu, aduufuu haa ta'uu, bakakkaafuu, sibiilaafuu, waraanasaafuu haa ta'uu akkuma waaqa qabaatan kolfaaf yookaan qoosaafis akkasuma waaqa qabu turan. Fakkeenyaaf warri keeltii yookaan waaqa luud jedhamu yookaan lood jedhamu qabu turani. Sabni Giriikii Paan, sabni Jaappaanii Uzume, sabni Ijipt yookaan Kemet durii immoo waaqa Bees jedhamu kolfaaf qabu turanii. Egaani amma wanti isaan kana keessa lixe dafnee keessaa baana natti hin fakkaatu gaggabaabsee dhuma bira darbuu yaala isaan kana.
warri nutti siqan warri keemeeti yookaan warri Ijipti duriidhaa qoosaa kana bakka shanitti hiru. Bakka shanitti hiranii maqaa moggaasu. Innis tokkoffaa inni achi keessaa tokko beekamu scatological and vomiting humor wanta jedhamudha. Qoosaa boolii fi balaqqamaa akka jechaati. Kun qoosaa maalii qaba jechuu dandeessu ta'a. Kun maasaatu qoosaadha jechuu ta'a. Garuu qoosaa qabaa jedhu fakkeenyaaf nuumtiyyuu achi keessatti qoodan dhabu natti fakkaata. Yoo warri obbolootanii dubartoonni yookaan haadholiin addana jirtanii yeroo da'umsaa sirba maaramu weeddistaniitu ta'e eega marqaa nyaattanii booddee arrabsoo isaa wal arrabsan tokko jira. Arrabsoo qocolloo obo waalluu naddii coora waalluu tagdeedu qoosaadha kun yookaan coora waalluu naddii obo waalluu tagdeedu. Akkuma kanaan mana ijoollee fuudhaaf heerumaa ijoolleen durbaa sirbanii odan immoo ammas kan arginu achuma keessatti yeroo soddaa labsan ijoolleen durbaa yoo sareen gamanaa duttee yoo sareen gamasii duttee soddichoo silaa dabeessaa gadi kaatee cufaa jabeessaa ol kaatee haadhattoo deessaa albaatiin cichaa balleessaa fincaaniin daaraa basseessaa haa cabuu dhiira shan keessaa ariyaasii balleessaa. Kun dhiira maqaa balleessaa. Qoosaadha kun qoosaa boolii fi balaqqamaa isa jennutti ramadamuu danda'a jechaadha. Wanta obboon nyaatu qamadiif xaafii shan bulleessanii abbee yaa gurbaa wanta ati nyaattu daabujjaaf daabboo hin bulleessanii hin qulleessanii kunuu daaphoodha kunuu kaakkoodha yaaluma killisii kana dillisiitii caakkaa dhiphisiidhu. Egaa kunis qoosaadha. Maalii fi egaa seenaa keessatti akkanis mitti qoosaa kana dambiitti fudhatamne beektonni classical philosophers jedhaman warra akka Plaatoo hundumtuu warra akka Aristootel mataa isaanii iddoo guddaatti ilaanneen artuma isaanii hin dhowwan. Kun fudhatamuu qabu jedhan maaliif jennaaniti qoosaa jechaa warri humna hin qabne warri hiyyeessaa warri hacuucame meeshaa ittiin gooftolii aarsanidha redii kulii godhanidha jedhan. Yaadattu mammaaksa bakka na dhukkubu anumatu beeka bakka gooftaan koo na jedhe koowaa ettaniitiin jedhan. Bakka ishee dhukkubu isheetu beeka garuu bakka gooftaan faan jedhan koobamti. Kanaaf beeku jechaadha akka inni meeshaa ta'e akka itti qoosamu. Kanaaf dhowwani. Plaatoon keessumaa wanta inni jechaa ture baay'inni qoosaa kana meeshaa isaaniif oolu waan ta'eef warri mootii ta'an warri mootummaa dhugaa dhaaban keessatti iddoon kennamuufii hin qabu. Dhowwamuu qaba. It is eviledha. Wanta abaaramaadha. Kanaaf namoonni isa booddees dhufan falaasonni isa booddee dhufan warra akka Aristootelis akkasuma godhan. Aristootel keessumaa wiit ni jedhamu yoo beessayyuu ta'e qoosaa fudhachuu hin qabnu jedha. Kanaaf dubartiin Ingrid S. Gilhas jedhamtu Norwegian philosopheriin tokko maal jetti? Whether in the East or the West, the learned men of early church such as Ambrose, Jerome, Basil, Pseudo Kipron, and John Chrysostom are unanimous in their hostility toward laughter. Yet, artuma isaa kolfoon jedhamutti hundumtuu warri karaa bahas warri karaa dhiyaas fudhachuu hin barbaannedha kan isaan jedhanii. Yaadi suni yaadi Plaatoon lafa kaa'e warra amantee kiristaanaa jalqaba hundeessee fi gaan ittiin ka'a ta'e. Achi booddees darbeetii aadaa Awurooppaa keessatti iddoo guddaa qabaatee yeroo dheeraadhaaf qoosaa wanta jedhamuu fi akka iddoon hin kennamne ta'edha. Maaf kana godhuu see jiruu fi they fear to or pretend to fear that religion itself will be endangered by this free way jedhu. Kan isaan sodaatanii kana godhanii maaliif yoo qoosaan iddoo qabaate amanteenuu iddoo dhabaa akka jechaati jechaadha.
haa ta'u maleessa meeshaa akkamiiti kun yoo jenne fakkeenyaa fi namicha kitaaba isaa dubbistaniitu ta'a baay'een keessanii Nikolai Gogol nama jedhamu nama Ukraine ammaati natti fakkaata teatirii yookaan do'ii General Mano Government Inspector jedhamu tokko dhiyeesse. Teatiriin sun maa'inni biirokraatota warra Raashaa bara sanaatti akka kolfamu gochuudhaaf. Mootiin biyya Raashaa yeroo sanaa ilaaleeti eega dhamdhamee ilaale booddee well what a play everybody caught it and most of it me. Maali dooyin akkasii hundumaayyuu qabate dubbiin kuni keessuma anaanii. Kanaafi aangoo cimaa qabaa jechaadha qoosaan kan inni isiniin jechuu barbaade. Kana akkasittiin isa seenaa kana gabaabsee dhiiseen yeroo keessan qusachuudhaaf maaliif dargaggeessiif dargaggeettiin hundumtuu sirbuudhaaf jarjara waan jiru natti fakkaatu qoosaa kana qorachuudhaaf karaa saayinsiidhaa maaltu jira kan jedhu tiyoorii sadan tokko jiru. Theory kun sadammaa inni superiority theory, the relief theory, incongruity theory on jedhamantu jiru qoosaa qorachuudhaaf. Isaan kun maa inni superiority'n isa tuffii namaa jechaadha. Anatu caalaa isa namatti kolfan. Bifan caalaa yookaan humnan caalaa gatiitti bal'inan caalaa jedhanii isa fokkisaatti isa gatiitti cimaan qabnetti akka kolfu jechaadha. Relief theory jedhan immoo futtaafachuu jechaadha. Fakkeenyaaf amma hawaasni biyya Itoophiyaadhaa futtaafatee jira. Ukkaamsaa sana cabsee beera. Relief jechaan akkas yookaan immoo yoo bifa gara biraan isinitti hime warra ro'oo raasu argitaniittu yoo ta'e utuma raasan achi keessatti waan adda addaa daayinaamizimiin adda addaa dhalateetu yoo xinnoo ishee hafuuran baafachiisan ta'e maal ta'a? Maal ta'a? Hin dayyaamini relief jechaan isadha hafuura baafachuu jechaadha. Egaa yoo bokokanii jedhanii hafuura baafachuun na bira jira kan achi waan gadhee dhufa. Incongruity inni jedhamu immoo wanta isin eegne yeroo ta'u jechaadha. Namni tokko tuus hin fuuldura naguma deemu ammatuun olu taalee kufe wanta isin eegnetu ta'e jechaadha. Yoo kana achi immoo namni tokko marqaa fuudhee afaan isaatti geeffachuu dhiisee ammatu gurra isaatti geeffate akkuma sana kolfa uuma jechaadha. Egaa isaan kun hundumtuu waan ittiin qoosaa qorachuudhaaf tiyoorii ba'anidha. Kana asuma irratti gabaabseetanii kitaaba yoo argattan dubbisaa. Qoosaan saba Oromoo bifa kamiin mul'ata yookaan immoo of mul'isaa isa jedhutan darba. Salamoon Dheeressaa namni jedhamu namni beekaan literature yookaan og-barruu tokko Oromoodha. Oromo a language that over its millennial existence in the Horn of Africa has produced and continues to produce significant epic, heroic, ribald, elegiac, amorous and mystical poetry as well as rowdy limericks, rambunctious erotic couplets and superbly bawdy quarantine sedha. Isan lafa naqe kana hundumaaf afaan Oromoo keessa yookaan aadaa Oromoo keessa fakkeenya keenyuun hin danda'ama. Fakkeenya bawdy poems isan jedhu qomoo walaloo kana kan inni xiyyeeffatu waa'ee hariiroo dhiiraaf dubartiiti. Garuu utuu qolaa baasee qulqulleesseen jedhini bifa mi'aawun akka inni walalamu godha. Fakkeenya lamaan tokkoon isiniin kenne anoo hin muru anoon muru sooyyamaa guddee shaqiltuu malee laaftoo gososaa malee anoon bulu foon namaa gudeeda gidduu malee rakkoo guntutaa malee yeroo jedhu maali kan inni mul'isu waa'ee hariiroo dhiiraaf dubartii gidduu jiruuti miti. Gara biraan moodisni dabalee fakkeenyaaf naannaan dhaladhee guddadheetti sirba warri sirban jiru warri xiimboo rigan yookaan azmaarii jechaadha. Gaaf tokko karaana deemaa bokkaa baachuun tokko roobdii niitii baachuun tokkoon teessi mana baachuu tokkoon seene tuwwee baachuu tokko dhaabdee marqaa baachuu tokko baastee takkan baacnee takkan nyaanne utuu baacnee takka nyaannuu hin dhufe baangal majaaree kan gaaddidduun mana caalee harka tokkoon buta baata harka tokkoon guca baata buta isaatiin na butuu fi guca isaatiin na gubuu fi dubartiin mana wallaaltu gola gaangee xobna gootee balfaa garbuun irra buustee qicaa daadhiinatti guurtee achi ka'een finxiriire akka harree soolsi ciniineedha.
isaan kun walaloo warra nuyi boodii jennee moggaasuu dandeenyudha jechaadha. Gara biraa Ribaaldeedha fakkeenyaa fi qomoo walaloo kanaas akkuma isa kanaan duraa waa'ee dhiiraaf dubartiiti haa ta'u maleessa inni kun xinnoo ishee isan of ukkaamse sanarraa kaasa. Fakkeenyaa fi dhiifama naa godhaa maal nama natti jaarsa miinaan jechuu dandeessu yoon kana dubbisu. Yoon barbarree laga dhaabee sangaan badee keessan dheeduu yoon jarjaree bira baasee harkaan qabdee keessan keessu jedha. Yookaan sirba Haayiluu Disaasaa yoo yaadattu ta'e mucaa bareedduu sana dubbisanii siree faamilii irratti kuffisanii akka muuzii irraa quncisanii akka warra garii baatu irraa shubbisanii jedha. Yoo kanaan achi immoo inni fakkeenyaa fi hinaaffaanii micciiree qabeenii yoo bariiteen saawwa yaastee dafinee na yaastu gaangee yoo nama yaaddee muujalee na nyaattu waan keedha. Isaan kun hundumtuu isa Salamoon dhiyeesse sanaa fi afaan Oromoo kana hundumaa horeera sani jedhe fakkeenya akka ta'uufani malee isin fuuldura dhaabbadhee jaarsa salphaa ta'uuf miti. Gara biraatti isinii dabaluudhaaf mucaa boddosee jakuullee jedhee sossobee na fuudhee birriin okkotee shan guutee jedhee sossobee na fuudhee yeroon okkotee harka kaa'u barariin ukoo na guutee yeroon boorsaasaa harka kaa'u rigaa 55 fuudhee kan na dhibe kan haadha isaatii sabbata mudhii irraa na hiiktee ilma ishee gannatti dhiistee isaaf hin dubbisu. Adubbifamoo sabbata mudhii irraa na hiiktee ilma ishee gannatti dhiiste agguudduu lafatti dhiibee haduutuuf natti gannatti dhiibee ani hin duune galata waaqii wantichoo safara isaati ciiseen ilaale karaatu turee mi'aa akka baaduetti. Inni irrooti kene beetu biyya kana jiraanna biyya Neezerlaand jiraanna biyya dimokiraasiin harka dhibba keessa dhibbarrattu waa muraasa dabalatudha. Isa irrooti kenne namu maal akka inni ta'e isinitti mun barbaachisa natti fakkaanne garuu Oromoo wanta sana qabaayidha. Afaan Oromoo keessa waan akkasii jiraay yoo jechuu yoo baruu barbaanne fakkeenyaaf tokko isinii kennuu nan danda'a. Laki baa qalbii sireen naan cabdii sireen koo siree sooyyamaa obboon koo galee dheekkamaa laki baa qalbii kuni isa irrooti jedhu sanan walumatti qabaatti Oromoon qoosaa qabaayii ni jennee yoo gaafanne egaa kunumti mataan isaa qoosaa ta'uu danda'a. Garuu waa tokkoon isinitti hima qoosaa durii qotee bulaa biratti odeeffaman ijoollee qotee bulaati baay'een keenya gaxariitti guddanne baadiyyaatti guddanne waa baay'ee dhageenya. Inni baadiyyaatti dubbatamu isa magaalaatti dubbatamuuf badaa mi'aawuta inni magaalaa keessaa immoo isa baadiyyaatiif badaayyuu mi'aawuta. Garuu tokkoon isinitti hima yookaan lamaan tokko qoosaa duriiti. Abbaa fi haadhatu maa isaaniitti jiru yoo mucaa gurguraan tokko ulaa baneetti seena. Jennaani afaanii mi'aawu afaan ijoolleetiin abbaa maal hojjettaa innaan haadha kee jilbishee dhukkubnaan jilba kootiin sukkuumaa fi jiraa jedheen. Mucaan deebii kan argatee gara hasaasaatti fiige deebi'ee. Guyyaa kaan isaanii taa'ee irbaata eeggatutti mucaan dhufee abbaa hamma irbaanni qaqqabutti ayyeedhaaf kaatee jilba keetiin jilba ishee sukkuumtuu fiide. Gara biraa isinii dabalee
abbaa warraa fi haadha warraati haati warraa dhukkubsatanii siree waggaa yeroo baay'ee turaniiru gaaf tokko akka fedhettuu lafaa kaanii biddeen wayii qopheessanii fi nyaachisuuf jedhanii ennaani gamaaf gamana bidda gamaaf gamana tuutaanii haati warraa akkuma fedhettuu gad jedhanii to'a bidda fuufanii gad jedhnaan abbaa manaa qaami isaa daaraa tuqee argu maali abbaa warraa koo hundattuu fayyitee naman taatu jettanii daaraa keessa suuqtanii jennaan namichi anoosi dhukkuba hedheeni malee kaanee waa yaalluuree hedhee gaafannaa waan qoricha ta'u beekuu hiikaa malee itteedhan qoosaa jabana kanaa ammoo ijoolleen yaanni wal godhan yoo isinitti mee tokkotu lama ta'anii wal bira ta'anii to'a isaaniitti inni tokko amuummata inni tokko amuummannaan inni taa'ee ilaalu afaan isaa keessa quba kaa'e maala keetiif afaan koo keessa quba keessa jennaan sittuun bi'in malee maaltu si dhibee jedheen namichi tokko immoo soba jaallataa jedhanii booddee adamoo dhaqeen galee dheetii maal ajjeestee naan kurupheen xiyyiitiidhaan dha'ee eessa ishee dhooftee naan miilla isheef mataa ishee walitti rukuteedha maal naman akkam gooteeti miilla isheef mataa ishee walitti rukuttee naan miilla ishee ol kaastee gurra ishee huqqatti turteedha isaan kun hundumtuu qoosaadha kanaaf oromoon qoosaa qabaachuufani kan hundumaa kan inni isiniin jechaa jiru garuu qoosaan oromoo bifa kamiin of mul'isaasa jennuufi bifa walaloon bifa geerarsaan bifa mammaaksaan bifa weedduu cidhaan bifa weedduu da'umsaan bifa holootiin akkasumas afoolaan akkasumas saadoodhaan ani hammanatu natti mul'ate warri dubbii kana gadi fageessanii qorachuu barbaadan kana caalaa saaxila baasuu danda'u natti fakkaata egaa akkuma beennu akka sirna gadaatti namni umriidhaanitti gulantaa umriitiin hiramee deema ijoolleen gara waggaa 8 gadii jiran akkuma beektan abidda bira ta'anii taphatu ibboo taphachuu jira ibboon teenii taphachuu jira mock fights yookaan mock drama adda addaa kana hojjechuutu jira achi keessaas fakkeenya baay'ee isinitti himuu nan danda'a garuu muraasa isinii kennuudhaaf ibboo yeroo taphatan fakkeenyaaf arrabsoo isaan wal arrabsantu jiru utuuni arrabsicha isiniin kenniniin fuuldura biyya Ameerikaanii fi biyya Ingilizii faa kana keessa waggaa dhibboota 2 darban kana keessa wanta developii godhan popular culture keessa roast comedy wanta jedhamu tokko jira roast comedy kun wal qoccoluu keechaati qoccolloodha wal aarsu garuu warra kuttaatti deemu walitti kolfuudha nama ofitti kofalchiisuudha jechaadha ijoolleen keenya wanta akkasii kana abidda biraatti taphachuutti kaati roast comedy kana fakkeenyaaf ibboo gaafata ibboo deebisuu dadhaba dhugiitti jedhe yookaan iddoo kaan itti immoo akka jedhamutti biyya naa kenneedha biyya kennaaf yeroo sana utuu deebiin deebisanii fuuldura arrabsootu jira akkas miti arrabsoon sun maal fa'i yaadattu dhugii yoo jedhe dhugee baksaa bulee baddaa'edha kan koo madaadatti kan kee qadaadatti kan koo madaala fayyaatti kan kee qadaada cabaatti irraan gadee kaadhu bofa diimaa nyaadhu gufuu gugguuftuu jala bahitu dhudhuuftuu ganna bahi handaqii irra ciise albaatii gadhiisi dhagaa tooraa ta'e bifaan hoolaa ta'e dhagaa tarree ta'e bifaan harree ta'e eelee jala loyi haadha kee harkaa dhoyi shumburaa manaa gadii gungumaa manaa badeedha abbayyii duuba qilxuu albayi fuula dhiqqoo jedhee arrabsa mucaa eega akkas jedhee arrabse amma gaanii aarseeraanii wal aarsaniiru kuni kompitiishinii sana borii akka mo'amne kittibaatii siifa ta'uu jechaasaati iree teesting jedhu warri faranjii achi booddee rikoonsaayilii gochuu qabuun kanaani nafu dubbiin safuun cabeera arrabseeraanii kanaani nafu safuu sana deebisee ijaaruu qaba maal jedha fardiin dannabsu an kana caalaa sin arrabsu waraabessi adda booqaa siyaa sallaqsu deebiin isaa kana dhaayidheetti hima okay kuni abidda biratti isa ibboodhaaf taphatamu yoo kanaan achi immoo ijoolleen lama abidda bira ta'anii wanti taphatan tokko jira kottu adamoodhaan naayidhu warra guddaarraa warra hangafarraa baranii jechaadha gafarsa ajjeesanii galu warri guguddaan arba ajjeesu leenca ajjeesu hin geeraru
Ijoolleenis isaaniin akkeessuudhaani kottuu adamuudhaan naayil. Inni tokko naqeedha fakkeenyaaf maqaan isaa abbaa bookaati hime. Achiin geeraranni tokko ajjeeseen galeedhee geerara mucaan waggaa 8 jechaadha. Maal jedhee geerara? Abbaa bookaa gadhitti mana kee boroo taa'ii gaayyaa kee huuffee kaa'ii anillee ajjeeseen galee kan hin ajjeesetti iyyuu qurquraa gumbii jalaa dhagaa daakuu jalatti gemmi abiddaa gamatti nama taa'u biratti boojjitoo masas godheen adda isaa basa godheedha hantuuta ajjeese jechaadha sini galee. Kun ijoollummaatti isa taphatamu. Guguddaa ta'anii waggaa 8 waggaa 18tti adamuu dhaqanii namni tokko fakkeenyaaf booyyeedhuma ajjeesee wanni fokkora baay'ise yoo dhaga'anii itti qoosu namicha sanatti. Maaliif warri fokkoru silaa warri geeraru warra arba leenca ajjeesedha namni tokko booyyee yookaan kuruphee yookaan bosonuu ajjeesee hammuma sana baannachuu qaba isinitti fakkaata. Kanaaf namichas akkas ta'u kanatti maal jedhe abaluu jedhu fakkeenyaaf Tolasaa dhawotee maqaan isaa maal jedhe Tolasaan gaafa booyyee ajjeesee jedhu. Inna geenyaatu waa inni jedhu maal jedhee geerare yaa jedhu lafa dabootti akkas jedhu jechaadha. Ittiin jiruu hojjechuudhaaf qoosaadhaan of jajjabeessuuf. Geeshoo jala gugadheen eeboon lama tumadhee gaafa laddaa waraane akka arbaa caraane hamma gafarsaa gaa gogaansaa farsaa ta'a kalaadaa qacaqqacee qaatana bajabbaje afaansaa kalaadaadha amaaraaf asaamaadha jedhu akkas jedhee geerareetti hin jedhu. Hin jenne namichi isaanumatu kireetii godhee akkasitti hin jedhe aarsaa roost koomedii inni nuyi jennus waan akkasiiti jechaadha. Egaa jiran warqeen harkaa qaba nama sibiilaati. Aadaa keenyatti sinnee ijaa hubachuu dadhabne nuyi kana hin qabnu jennee isaan immoo maal qabu nuun jedhan dhuguma maal qabna nuun qabnu sintu beeka malee warra kaaniin akka jechuu jechaadha. Kanarraa Waaqayyo nu haa oolchu. Qabna waan baay'ee qabna. Fakkeenyaaf weedduu cidhaa keessatti yeroo wal arrabsanii nuyi durbeen keenya nu durbeen waayyuu yoo bishaan dhaqne yoo qoraan dhaqne yoo dhiira garree karaarraa gorree mee darbaa jennaa jedhu. Garuu durbeen isaan sanaa jedhu durbeen warra abaluu yoo bishaan dhaqxe yoo qoraan dhaqxe yoo dhiira garte kosorruu jetti ol gorruu jetti soqolluu jetti hudumaa jetti maal hin dhumaa jetti. Yoo kanaan achi immoo yeroo isaanii bakka wal fuudhanii galanii bakka dhaquuf malan sana galgala sana yeroo dhaqanii utuma intalli waa tokko iyyuu godhin maa jedhanii aarsuunii muka qottoo qiyyee akkati qophoofte obboon hin qophoofne lukan sochoosiyyee ittiin jedhu. Mammaaksaanis jira. Mammaaksaanis wanti nama kofalchiisan baay'eetu jira. Nama kofalchiisaa wanta ergaa dabarsan fakkeenyaaf laftis bayeessa jette jaartiin siree irraa kufteedhan kun mammaaksadha. Waakaa'uun hin badu jette jaartiin durbummaan hafteedhan kunis mammaaksada. Kaleessa nannana qabanii har'a huuboo qoonqoo na murani anoo qunxuraan dhume jette intalleedhan. Hiddi ka'ee hiddan beeku ijoollee garaa gara naa eegaa jette jaartiin jedhan. Isiniin galle mini? Isinii galeera shoo? Akkas ollaa gaafadhaa. Wal dha'ee na dha'aa jedhe namichi gabaa baqateedhan. Lafattuu natti gamaanii kooraasii olitti yaabaa jedhe namichi jedhan waaqaan jechuu isaati. Egaa kanarraan waggaa 8 al tokko yaadattu yoo ta'e yookaan warra dubbistanii beektanii buttaa wanti qalan jira bara buttaa gaafa buttaa san waggaa 8tti al tokko jaarsi yeroo inni itti safuu cabsudha. Safuun sun hartuma isaa wanta dhagaamee hin beekne jedhu haadha manaa isaatiin yookaan dubartii ollaatiin wanta inni jedhu wanta gurri namaa hin fudhannedha. Ammatti amma yeroo yaadnutti jechuufan. Yoomi kan kana saalfachuutti kana eega amantee bakkeedhaa dhufan kana fudhachuutti kana amantee islaamaa amantee kiristaanaa eega fudhachuutti kana wanti kun safuudha kun akkasiin jedhamu jechuutti kana. Haa ta'u malee yeroo sanatti waggaa 8tti al tokko akka garaa isaanii dubbatu jaarsolii jaartiitti jechaadha. Maaf akkas godhu jedhanii yeroo jaarsolii bulan gaafannu sababi isaan kana godhanii fi
yoo nuyi kanan goonu ta'e dargaggeessatu intala sodaata leeyyaa qaanaa kanneetii sodaatu waada shan fakkaatuu sayidhan beektu akkas jechaadha kormatu goromsa leeyyaa qaanaa generational continuity tu citaa boqqollootu sandaabu xaafiitiin daraaru yoo nu akkasiin goonu ta'e dhaniitii sodaatu jedhama egaani ammaaf nagaa hedduu galatoomaa